Sheekii goonii hojjenne kun dhala namaa fakkaate jechuudha. Hojiin ishee akkasitti bareeddee jirti dhugaa dubbachuudhaaf hojii adda ta'e. Akka faabrikaan muratti hojjenne hojii baay'ee bareeduudha. Ijoollee babbareedduu taate kana warra ginda barreetti warra jimmaa kanatu hidhaa jira jechuudha. Baay'ee bareeda hojii baay'ee miidhagate. Baay'ee bareeda hojii baay'ee bareeda ta'edha. Garuu baay'ee dadhabsiisaa kan ta'edha. Hojii akkas kanarra geenye jechuudha. Har'a amma hojii haalota isaa akka ta'een asirra geenye jira jechuudha. Hojiin construction baay'ee dadhabsiisaa fi baay'ee nama assalaacha garuu yaa biddeen waan ta'eef immoo nama hojjetamte nama nyaatu kun kanarra guutamtedha. Kan guyyaarraa guutamte jechuudha. Isheen kun guunnee jira. Ishee kana guunnee jira. Haala kanaan guunnee jira. Kunis guutamuuf qophaa'aa jechuudha. Warra kunis akkasitti fidaa jiranii. Isheen kun immoo akkasitti haala kanaan guutamaa jirti jechuudha. Babbareeddee tashuma namaan ta'e guutamaa jirti. Sirriitti bareechine guunnaa jira jechuudha. Ini gadat lebih kamu, amazing. Ada jabatan haji, asyik aja sih. Sudah biar nak menurut kita tijera, biar nak menurut kita tijera. Kompakter. Hojii baay'ee bareeda. Isheen kun isa dhumaate jechuudha. Futingee 12 qaba. 12 guunnee amma biyyeetu jalaa dhokse malee inni kun isa dhumaarra jira jechuudha. Yaaduma bitee nyaatama biddeen egaa akkasitti dadhabanii nyaatan kun ogatta. Dargaa keessa bareeda akkasitti darbatanii jiranii. Haala kanarra jira jechuudha. Ishee kana akkasitti shiroo jedhu kun immoo mana boolii kan ta'u mana boolii faana akkasitti hojjenna jechuudha. Hojjechaa jirra. Waan baay'ee hojii baay'ee bareedaa ta'edha jechuudha. Baay'ee bareeda hojii baay'ee immoo jabaataa ta'e. Baay'ee jabaataa fi baay'ee bareedaa kan ta'edha. Jireenya kana akkasuma gooti. Jireenya kana mul'achuuf jechuudha. Wanti akkasitti tattaafachaa jira jechuudha. Bareedaadha hojichi. Akkas jedhamu sirriidha baay'ee dadhabsiisaadha hojiin constructionii yaa'u hirumaaf jireenya kana immoo waan naanneetti si akkasitti hojjechaa jiru achi immoo qofforaa jiru jechuudha. Qofforaa jiru. Hojii baay'ee bareedaadha. Strappuutiin gaaduu waan kana fakkaata jechuudha. Akkanatti dhumeera jechuudha. Dhume xumurree immoo hojii kana lafa keessa baay'ee jira jechuudha. Baay'ee bareechee haala mijataa ta'een bareechinee jira. Manni boodii keenya akkasii qopheessanii jira. Har'a konkiriitiin kun akka guyyaa sadii booddee diigama kunillee.
ሰብ አድርገው ቆሻሻ ውጡና ሰብ አድርጉ። አፈሩን ሰብ አድርጉበት። ይውጣ፣ ብረቱም ይውጣ። አሌክስ በዚህ በኩል ቁስል አለ። ቁስሉን አጥፋት። ቆይ ቁስሉን አንዴ ያጥፋ። በደንብ አለ ስትራፕ ፉቲንግ ሳይዝ ነው። ስትራፕ ፉቲንግ jedhama kun ስትራፕ ፉቲንግ jechuun jalaan kan paadii lama wal qabsiisa jechuudha. Akkasitti wal qabsiisanii yeroo irraa eegamus kana fakkaata. Hirmaataan guutamee kan sayyada qabachuudha. Abbaa 16 qaba. Hirmaataa kun akkasitti haala kanaan kana fakkaata. Hojiin keenya kana fakkaata jechuudha. Kun amma jabinaaf jedhamne sun illee ፉቲንግ ስትራፕ waan ta'eef isa kanatti hidhee jechuudha. Kun sabbata ayyoo jechuudha. Kun sabbata ayyoo gama as hidhee ስትራፕ ፉቲንግ ishee kana fakkaata. Kan irratti amma dhaagaan hin ganaafama asirratti inni gana gireebii min jira. Egaa uumaan jedhu tasaakkaa jira. ስትራፕ ፉቲንግ jedha kun ishee gubbaatu illee irra waan jirtu isa kana hojii walitti qabsiisee kana fakkaata. Uumaan jedhu konkiriitiin isaa immoo akkuma argitan bareedaadha. Sirriitti xaqaxaqanii sirriitti humna qaba jechuudha. Yoo segregeeshin ta'e yoo babbaqaqe yaa konkiriitii humna hin qabu jechuudha. Kun garuu sirriitti guuta. Haala kanarra jirra jechuudha. Faawundeeshin kolonii dhaabaa jirra. Akkasitti dabaa jira asii gadi mara. Harmaataa guutaa jira. Isheen sun maashinidha. Vaayibireeteriidha isheen sun. Tokko harmaataan xaqaxaqxe jechuudha. Oomaan jennee hojii keenya haala bareedaadhaan as ga'ee jira. Baay'ee irratti ture. Boolla guddaa keessatti ture jechuudha. Garuu amma ol ba'aa jira sirriitti ol ba'aa jira. Lafatti ol ba'aa jira. Faawundeeshin kolonii kana banaan amma kana booddee wanti hin jiru. Booddee wanti midhaan tokko illee hin jiru. Kunillee akkasumatti ol baati. Isheen kun amma kana uwwifamti. Paaneellee uwwifamtee ol baati. Tiraktara goonee ol baafna jechuudha. Ishee kanallee hin goone. Warra sana warra gargaara sitti hafan jiran guunneera. Gugguunee jira.